Keettu akkam nagaa jirtanii fayyaa jirtanii viidiyoon ba'uu hin dandeenye maaliif yoo jettan viidiyoo sagaleen dhageessu natti fakkaatti mobaayilli suni ka viidiyoo waraabu dhiifama irraa ta'a. Alaa kulli haal ani yaada kiyya isinitti geessuu barbaada. Baay'ee galatoomaa yaada kiyya uummanni illee dhagahe yaalii goona jechuudha. Amaara wajjilleen hiriira baanee agarre yoo ka bu'aan jiraatu taate ilaalla jechuudha. Haa taatu amma mee waan biraa dubbachuu barbaada. Yaa uummata keenya, yaa dhaabbilee Oromoo, yaa uummata Oromoo dhageettanii, yaa bilaashuma waan bu'aan qabneef mataan hin dhukkubin. Hiriira faranjitti baanee, Ameerikatti baanee, biyya Arabaatti baanee faayidaan takka hin jirtu yaa uummata keenya. Mee na dhageeffadha. Aniin kun nama seenaa beeku, nama seenaa barate. Seenama biyya takka Ameerikaan osoo namaa ka rifattu taate, Awurooppaan osoo ka namaa rifattu taate, Boormaa rifatti, Falasxiinii rifatti, Suuriyaa rifatti, Iraaqii rifatti jechuudha. Faranjitti iyyiteef faranjiin irraa kuttuu miti. Maaqabii irra keetti, biyya Hoolaandaa fa'aa maaqabii irra keetti, wallaahi irra keettu akkam. Waan takka Awurooppaan irra keettu osoo namarra ilma namaatii ka yaaddu taate faranjiin Suuriyaaf yaaddi. Boormaa fi yaaddi waan takka Ameerikaan Boormaa keessa ambaasii qabdu jechuudha. San keessa hin baafne takku biyya ambaarraa biyya faranjii takka biyya takka tabilisummaa fiddeef hin jirtu yoo balleessite malee. Ameerikaan biyya takka seente biyya san yoo balleessite malee bu'aa takka hin qabdu. Faranjiirraa waa'ee hinaa miti. Dhaamsi kiyya kuni ummata ala jirutti dubbadha kiyyaa kana jechuudha. Baqattoota kiyyaa dubbadha. Yaa Oromoo dhagaya furmaanni jiru. Ummanni biyya keessa waan irraa eeggamu tokko godhee jira. Isaan illee yaalanii jiran. Hiriirri ammaan achitti maan barbaachisu. Hiriira ba'uun barbaachisu iyyuu. Maaliif du'uu malee faayidaan hin jirtu. Nama waasii dhagahu, nama gurra sii qabu hiriira itti baata jechuudha. Fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa kana keessatti waggaa 2 dura moo waggaa 3 dura mootummatti hiriira bayanii dhiira qofa galchanii shamara qofa dhiisan. Hiriira bayanii hiriira nama 300 ka ga'u kana namni yaa'ii kaase karaa Makkaa fi Jiddaa kana guutuu cufan. Cufnaan nam tokko cirraan ajjeefne mootummaan Saudi Arabiyaa. Dhagahee fi eega isin barbaaddanii isin galchaa jedhee akkasitti hiriira itti baanan uummata guuree biyya kanaa galcha jechuudha. Laal ka konkolaataa uummata Arabaa cabse uummanni Oromoo kun karaa gubbatti bahee baankii mara cabse waan meeqa dalagee jedhe. Nam tokko nama 3 moo maaltu qofatu du'e jechuudha. Mootummaa namaa dhagahu dhagahee maal barbaaddan jedhee gaafatee hin yaadattan jechuun manfaatti dheen gaafa sana achi jiraanillee maal galuu barbaannaa osoo jaartii ta'e nurraa nambisin osoo iqaa kee nurraa meeshaa keenya shaanxaa keenya jennaan haadir istiraa isinii kireesse yeroo gabaabduu keessatti isin galchi jedhee akkasitti uummata galchi. Wayyaanee namni uummanni Oromoo maarka qullaa itti bayaa fi maa gadi yaane jettan. Wayyaaneen nama tokko ka gabboora saasan dhooyti. Jazbaa waa takka hin beekne ka waa takka hin beekne jechuudha. Namatti dhukaasa argitan roobee baalee fa'aatti illee bakka marattuu agartan jechuudha. Amboon fa'aa keessa shawaa keessatti ilma namaa mataa gabbaafate xiyyiitii malee waan biraan deebiftuuf. Yaa uummata keenya mootummaa miti kuni waan nama waa hin beekne ijoollee xiqqoolee waan hin geenne waan bara akkuma maqamaaf biyya bulcheedha malee waan biyya bulchuu miti nama waa beekee of duratti yoo nama ajjeesse gosa duuban jira, fira duuban jira, ilmaan qaba, niitii qaba, heegaree yaada. Mee naman ajjeesu jedhee harkisaan sassatu jechuudha. Akka kartoonatti akka dajaajatti ilaala uummata kana. Yaa uummata keenya furmaanni jiru takkittiin qawwee. Qawwee binnee loluu qofaa isiniin jedha. Hayyee mee tartiiban isinii dubbadha jechuudha. Qawwee maaliif binna riyaala sanallee wannan kaa'eef mallaqa guddaa isinirra hin barbaannu. Riyaala 100 isinirra hin barbaannu. Riyaala 50 osoo Oromoon guurtete biyya Arabaa jirtuun guutuun Oromoon biyya Arabaa jirtu meeqa beektanii? Gara miliyoona 8 geette jechuudha. Shamarri Oromoo qofti xiqqaattu miliyoona 2 geetti. Biyya Arabaa kana keessa jechuudha. Kuweetiin, Qaxariin, Bahreeniin, Dubaayiin bakka maratti caasaa goonee akkuma kanaan dura caasaa goone sanitti riyaala 50 rabbii keessanii jedhaati. Maqaa rabbiitis hin kadhanna. Riyaaluma 50 tana kennamee namuu bakka jirtan ka re'ee tiisitan, ka gaala tiisitan, ka mazra'aa jirtan, shamarri mana Arabaa jirtu. Riyaala 50. Oromoon xiqqaatu Saudi Arabiyaa kana keessatti miliyoona takkan geetti jechuudha. Baay'inni miliyoona illee hanqattumee 100,000 1,200 geetti. Riyaala 50 kuma 200 yoo
irraa walitti qabne meeqa taati? Mallaqa kana ana osoo hin ta'in caasaa ni ijaarra. Ani akkuma duraanitti ijaarra. Caasaa Dubaay, Kuweet bakka maratti ijaarra. Mallaqa kan itti kenninu Joowar Muhammaditti kennina. Namni amantii qabu Oromoo keessaa abaa'ollee laalle agarre mallaqa itti kennine achi buuteen miila bakar waaree gooti jirrillee argine. Dhaabuma takkaayyuu namannu jechuun manni Oromoo kun dhaabatan abdii irraa kute. Kijibduu hattoota mallaqa bara meeqame nyaatti itti guuran ittuma qilee jahannamin guutamtu jechuudha. Waan habbaa takka gammaatti akkuma isin agartan kana dhugaa rabbii isiniin jedha. Ani adiin isin dubbadha. Habbaa takka adurree takka ka ajjeeftee gammaatti abaa'oo eeneeffannee jirre jechuudha. Faayidaan takka hin jiru. Abdii irraa kutadha. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Ani duraan haga tokko gara Eertiraa kana achi yaati mee Ahmayyaasin gaafadha nama kaan gaafadha mee jara nagaram deemti jirri suni waa socho'uu heddimoo akkami dubbiin waan takka isin jedha. Inumaa gara boodaa kana akka Daawud Ibsaa Suuriyaa godhuun barbaannu akka jedhe dhageettanii abdii irraa muradha jechuudha. Isinillee akka abdii irraa murattan abdii qaba. Kanaafuu wanni goonu nama lolinallee biyyallee galinallee dalagaa daa'ima jiraadha. Nama lolullee ni qabna. Qabatamaan lafarratti qabna. Ka mallaqa isinirraa guuru Ahmadii miti. Mallaqa caasaa ni ijaarra. Caasaa bakka maratti Suudi Arabiyaa ka konkolaataan dhufee nama konkolaataan isinirraa mallaqa fuudhu ka baankii lakkoofsa baankii isinii goona mallaqa Joowar Muhammad irratti guurra. Innillee na haadha gahu akka carraa ta'eetti dubbadhaa gara keessattiin mallaqa walitti guurree qeerroon biyya keessaa qindooyte ni jirti. Qindeessinee qawwee qofa bitu xayyaara bituu dandeenya jechuudha. Qawwee gaafa binnee jenne hoo Joowar Muhammadillee osoo akka ammaa kana shaantaa fudhatee shirshirra Awurooppaa keessa jechuun ta'in dirqama itti kenninee dirqama Oromummaa deem bosona seeni jenneeni bosona seensifne jechuudha. Yoo anallee dirqamni Oromoon natti kennitee deemi Ahmad bosona seenii naan jette dirqama yoo fajjeessi naan jedhan Oromoo irraa ajaja fudhadhe uf ajjeese jechuudha. Waan kana taateef kophaa osoo hin fiigin namni irraa du'e wayii achitti namni ajjeefame namni haganaa hidhame maali jinni jaankaa kana dhiifne dalaga'an eega takka salphanne eega takka udaallaa qanne wanni jirtu wanni nurra jiru qawwee bituudha rabbii jedhaatii ka shamaraa ka dhiiraa haasawa kiyya kana akka qoosatti ilaaltanii lammata isinitti hin dubbadhu ammaan achi dhima dhiisa jechuun Oromoo kanaayyuu maaliif mataan dhukkubee jira dhugaa rabbiitti riyaala 50 guuraa walitti bakka jirtanii kayaman keessa jirtullee sadaqaa kadhadhu waan biraa dhabdu masgiida dhaqii kadhadhu karaa gubbaa kalistiroo taate namni Oromoo taate bakka mararratti riyaala 50 jechuun maal beektanii doolaara 10 yookaan doolaara 20 dabartu jechuudha. Doolaara 20 yoo walitti guurre Oromoon baqattoonni addunyaa kanarra jirtu ka Awustiraaliyaa jirtu Ameerikaa jirtu Awurooppaa jirtu Afrikaa kibbaa jirtu mee rabbii keessanii jedhaa waliigalatti miliyoona 10 hin geette jechuudha. Miliyoonni 10 kun doolaara 10 yoo walitti qabe meeqa ta'a? Miliyoona meeqa ta'a? Miliyoona 100 ta'a jechuudha. 20 walitti yoo qabe oo miliyoona 200 ta'a jechuudha. Mee hayyee doolaara 100 takkitti yoo baafne akka goone 100 takka osoo guurre meeqa ta'a? Miliyaara ta'a jechuudha. Miliyaara biliyaan. Miliyaaran jechuun qawwee miti waraana nama 300,000 400,000 kilaashii 500 hidhachiisuu dandeenya. Waraana wayyaanee dachaa 5 hidhachiisuu dandeenya. Karaa wallaalina yaa uummata keenya qabsoon karaa dirree jirti. Dhaabbileen takkittiin abaa wallee abdii irraa kutanne kawaa wallee eegaa dhaqee waa takkallee dhima waa dalaginaa icciitiin dalagaa malee waa takka irraa argaa hin jiru jechuudha. Wanni jirtu qeerroo yoo dhugaan ka dalagan taate as bahanii itti gaafatamiinsa fudhatanii gargaarsa dhabee rakkinna qaba yaa uummata Oromoo loluu barbaade ani as bahanii taaziyaa yuutti hin goone gammaa eegaa jira warra dhaaba kawaa wallee Daawud Ibsaallee dheengadda kun agartan taaziyaa yaa uummata Oromoo yaa haadha Oromoo ta'e intalti irraa duute ta'e ilmoon irraa duute rabbiin sabrii isin yaa kennu hin jenneeti waa'ee seenaa adda bilisummaa Oromoo bara 70 dubbate dheengadda kun agartan kan. Kanaafuu nu kana maraa dhiifnee dhaabaa jedhanii fi jinni jaan kallee ofirraa dhiifnee akka uummata Oromootti akka Ahmaditti akka eenyutti mallaqa walitti qabu furmaanni qawwee malee hin jiru. Hiriira Amaara wajjin baanee yaalle hiriira harka qullaa baanee biyya keessatti yaalle waan takka nuun jiru jechuudha. Ka jiru kilaashii qofa. Nama ammoo lolu ni qabna nama jaahiza qabna jechuudha. Nama 200 barbaadanillee akka feenetti tahriiban guurree siif finna. Namni Oromoo ka lolu ka lubbuu fi kennu baay'ee. Lubbuu baay'ee qabna. Rakkinni uummata Oromoo riyaala 50 dhabu.
riyaala tanatu nu dhibee mallaqa tana dhabnee annama kuma 300 kuma 400 illee ofeetan Oromoon hin dhuftin lolti. Lolaaf namni lubbuu fi kennuuf rakasa jechuu namni rakasa. Ilmi namaa ilmi Oromoo rakasa. Lubbuun isaa rakasa garuu mallaqa tanaan dhabe jechuu mallaqa tanaan lolu. Ka kilaashin bitatu. Akkanumaan suufa uffattanii olii gadi yayyaa'inaa dhaaba jettanii suufuma mul'isuuf hiriira jettanii bakka maratti dubartiilleen huccuma ofii bareeduma ofii mul'isuudhaaf of argisiisuudhaaf jiinsii kaattee hiriira jettee olii gayyaa'uun kun faayidaa takka hin qabu. Wanni faayidaa qabu riyaala. Riyaala walitti qabaati. Jawhar Muhammad irratti walitti qaba. Nama hin mijjeessaf anan mijjeessaf yoo namallee ka barbaadu taatellee akkuma mallaqa walitti qabnetti namallee walitti qabnaaf. Kanaafuu yaa jara kenna an dubbadhe matanna dhukkube tana qofa nu fayyada warri biyya alaa jirtan tana qofa ani deemee galee lola ani maali ta'e kijiba waan faayidaan qabne hin dubbatina waan dalagarran oolle jecha ammoo dalagaa hin argamne hin dubbatina deemtee loluu hin dandeettu booletti kun agaaziin duuda ulee gurraachan si kuta maqaa eenyu qaalitti seente hin danda'amu karaan deeman hin jirtu wanni jirtu ka biyya alaa jirtu riyaala 50 walitti guuriti. Jawhar Muhammad walitti qabne qawwee gara beeku yoo inni nama hin beekinillee dallaala qawweetii fi warra qawwee gurguru anasutti himaa hin barsiifna uffata illee yoo barbaachisaa ta'e dhugaa isiniin jedhaan uffata fachaa isinitti argisiisa uffata yoo barbaachisaa ta'e kun hodhisiisee fi gartanii uffanni waraanaa guutuun na bira jira jechuudha argitanii nama kuma tokko uffisu. Uffanni waraana na bira jira argaa jirtaniimi. Hayyee obsa koofiyaalleen ka isaan uffatanillee la barbaachisaa ta'u. Koofiyaa waraanaatii fi kopheen marti kun shaanxan guutu na bira. Waan mara uffatallee barbaachisa ta'e uffatallee kopheellee mooraa waraanaa keessa waan dalaguuf jecha. Dhageettanii kana malee furmaan hin jiru. Kun uffata bituu mallaqa kanaan kun ammoo qawwee bituu qawwee qofa miti namni waan yoon uffitin waan loluun qabu kopheellee ni binna kunoo ani akka jiru waan tokko qopheessee jira dhugaa rabbii isiniin jedhaami kanaan duraallee kana guutuu hodhisiisuu hin danda'a jechuudha xiqqaatee nama kuma tokko uffisa waraana kuma tokko uffisuu danda'a kana malee furmaan hin jiru isiniin jedha nagaatti.